ergan gaafa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa dhagahee hojiillee hojjetachuu hin dandeenye. Addunyaa haaraa tokko keessas waanan seeni natti fakkaata. Hojjechuudhaafis humna yookiin aannisaa nan dhabe. Kana duratti dhuunfaadhaan weellisaa kamiyyuu waliin walitti dhiyaadheen hin beeku. Eenyu waliinis hariiroo tokkoyyuu hin qabu. Haacaaluu waliin garuu hamma tokko walitti dhiyaanna. Dandeettii fi kennaa artii inni qabu qofaan osoo hin taane beekumsa seenaa gadi fagoo Haacaaluun of keessaa qabu, kabajaa fi jaalala inni maatii isaaf qabu, naamusa jireenya isaa dabalatee waan hundumaan ajaa'ibsiifadhan ture. Galgalan du'a isaa dhaga'ee akka waanan abjuu keessa jirus nan ta'e, nan raata'e. Haga ammaattis gara hojiitti deebi'uuf haamileen arganne. Amma garuu jajjabaachuu akkan qabu murteesseen dirqamattis gaddi kamuu Haacaaluu deebisuu akkan dandeenye amma garaa kutadheera. Madaan Haacaaluu madaanuuf qoru waan hin taaneef dhukkubsachaati jiraanna. Kanaafis guyyaa har'aatii eegaleen jajjabaadhee hojii idilee kootti deebi'uuf murteeffadhee ka'eera. Haqa Haacaaluu immoo Waaqayyo guddaan haa barbaadu. Waggaa 2 dura Itoophiyaa fi Eertiraan araaramanii pirezidaantiin Isaayyaas Afeworqi Finfinneetti araaramee dhufee galma Barkumeetti sagantaa guddaan qophaa'e hundi keenya ni yaadanna. Sagantichi adeemsifamuuf guyyaan 2 gaafa hafu ani Haacaaluu wajjinan oole. Guyyaa guutuu ganamarraa kaasnee waliin turre, waliin laaqana nyaannee, konkolaataa isaanis bakka hedduu deddeemne. Anis Haacaaluudhaan barruulee irratti isa baasuuf jedheen afgaaffii sa'aatii tokkoof daqiiqaa 15 sagaleedhaan waraabbadhe. Sagaleen waraabe sanas barreeffamatti jijjiireen maxxansaaf hin qopheesse. Haacaaluun sagantaa galma Barkumee irratti weelliseen booda guyyaa 2ffaa irratti naaf bilbilee akkan hin maxxansine na gaafate. Anis maaliif jedheen yeroon isan gaafadhu sagantaa Barkumee sanarratti weellisuu koo wal qabatee mudannoo guddaan qaba. Mudannoon kunis itti dabalamee maxxanfamuu waan qabuuf gidduu kana wal argina naan jedhe. Anis tole jedheen Haacee waliin erga waliif galee booda ergasiitii har'aa bor wal argina otoo jennuu deebinee wal arguu dadhabne. Barreeffamni sunis na harkatti hafe. Afgaaffii sana keessaas hamma tokko kitaaba koo kanan gidduu kana maxxansuuf jiru mata duree kaayyoo koo gateen galu jedhu irratti barreesseetiin jira. Kitaabichis yaadannoo Haaceedhaaf kan kennamedha. Afgaaffii sana keessaa qabxii muraasa asirratti sin affeereen bal'inaan immoo kitaabicharraa dubbistu. Anis gaaffii koo akkana jedheen jalqabeefi. Naaftuu margee maal godhee ijoolli sheekaa tiyoodamee koree malee tiyoodamee koree malee namni qabnaa maal godhee ijoolli sheekaa saba qabnaa maal godharee ti waliif tolee malee ti waliif galee malee ti waliif galee malee. Sirboota kee keessatti seenaa hedduu ni kaasta, seenaa gootota hedduus sirbita. Kanaaf namoonni Haacaaluun seenaa beeka jedhu. Mee Haacaaluu ati akkamitti seenaa beekte jedheen yeroo san gaafadhu artistii Haacaaluun yogguu naaf deebisu hojiimti artiiyyuu akka seenaa beektuuf si dirqisiisa. Isa darbe akka qorattu, isa amma keessa jirtu akka beektuu fi isa egeree immoo akka raagduuf hojichi si dirqisiisa. Ani hagas mara seenaa beekee miti. Gootota keenya warra aniifati akka har'a Finfinnee keessatti afaan keenyaan akka haasofnu taasisuuf lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne wareegan beekuudhaaf gadi fageenyaan seenaa beekuun dirqama miti. Oromoo taatee dhalachuun qofti gahaadha. Oromoo taatee dhalannaan haalumtuu seenaa Oromoo isa darbe akka qorattu si taasisa. Anis akkuma ilmaan Oromoo isaan kaanii haalumatu akkan isaan iyyaafadhu na dirqisiise malee ani nama addaa ta'ee seenaa nama qoratu miti naan jedhe. Itti dabaluunis gaaffii gara biraa yeroon gaafadhu yaa Haacaaluu yeroo murtaa'eef biyya alaa turte. Biyyoota hedduu ardiilee garaa jiran immoo hojiif yeroo baay'ee deddeemaa akka turte quban qaba. Akkamitti deebitee dhufteeyoo biyya kana keessa akkamittiin nagaan jiraachaa jirta jedheen hin gaafadhe. Walirraa fagaanne kunoo dugdaa garaa ta'anee natti dhiiste deemtatisoo seenaa garaan ba'anee achi buuteen kee dhabame akka miila bakka ruwaaree bareeddiitti awaash gama wal jaalacha wal dhabnaaree.
wanta nama ajaa'ibu darbee darbee yeroo namni na laalee rifatu anis rifachaatiin ture. Maaliif seete yaa eebbisaa namni dhufee biyya kana jirtaa naan jedha. Eeyyeen jedhee yogguun deebisuu fi ammas akkamittiin jedhee na gaafata. Anis deebiseen maali biyya laman qabaaree yeroon isaaniin hin jedhu namichi na gaafate wanta deebisu naaf dhaba. Nan hubadha xinsammuun hawaasa keenyaa akkam akka ta'es nan beeka. Weellistoonni waa'ee quuqama saba isaanii weellisan hedduun isaanii biyyoota alaa jiru. Kaan biyyaa ba'anii kaan biyyoo ta'anii kaan immoo achi buuteen isaaniituu dhabameera. Dhugaa dubbachuuf anin kanan biyya keessaa bahee karaa Keeniyaa yookiin karaa Sudaan baqadheetiin miti. Akkuma artistoota Habashaa isaan kaanii hawaasa isaanii biratti beekamanii affeerraan biyya alaa dhufuufiitti hawaasni Oromoo biyya alaa jiraatu akka dhuftee konsertii asitti dhiyeessitu ni barbaanna jechuun karaa intarteenimentii Minnoo Showaa viizaatu naaf ergame. Abbaan dhaabbatichaa Shawaa Bantii Ittaanaa jedhama. Kanaaf carraan argadheen hiriyoota koo waliin gara biyya alaatti imale. Ameerikaa keessatti gara isteetota 21 keessa naanna'ee konsertii hojjedheera. Akkuma ati jettes addunyaa kanarra biyyoota